Maqaan koo Abdii Sakiinaa Abdallaa jedhama. Itti gaafatamtuu Waajjira Galii Godina Harargee Lixaati. Bara 2017 ji'a adoolessa irraa kaasnee haga ji'a onkololeessaatti sadarkaadhaan kaffalaan gibiraan keenya yeroo itti keessummaa'u jechuudha. Inni tokkoffaarratti immoo sadarkaan caa adoolessa tokko irraa kaasee haga adoolessa 30ti. Sadarkaan caa adoolessa tokko irraa kaasee haga adoolessa 30ti gaafa jennu reenjii jiru kana keessatti dhufee hin kaffalu taanaan immoo adabbiidhaaf saaxilama. Kana immoo baraaruudhaaf maal godhaa jirraa? Iddoo hundatti birooshara facaasaa jirraa, baanaara hojjennee facaasaa jirraa. Amma torbee dhufu kana keessatti annaawunsii godhuudhaaf muntarboodhaan deemnee kaka'umsa daldalaadhaaf godhuudhaaf qophii gaggeessaa jirra. Iddoo hundatti qophiirra jirraa jechuudha. Maaliif kaffalaan gibiraa keenya daldaluu malee sa'aa gibirri itti kaffalamu beekuu dhabuu danda'a. Nu immoo isaan yaadachiisuudhaaf uwwisa miidiyaatis iddoo hundatti afeerraa jirra. Baanaara maxxansaa jirra, birooshara maxxansaa jirra. Waan adda addaa kaka'umsa goonee kaffalaan gibiraa yeroodhaan adabbii malee dhufee gibira isaa amanamummaadhaan akka kaffaluuf qophii adda addaa taasisaa jirra. Adoolessa tokkorraa haga 30tti kaffalaan sadarkaa caa dhufee kaffaluu danda'a. Baalleen hoo danda'e sadarkaa baatis adoolessa tokkorraa kaasee haga qaamii 5tti. Haga qaamii 5tti dhufee kaffaluu ni danda'a. Sadarkaan aalleen akkasumatti adoolessa tokkorraa kaasee haga onkololeessa 30tti yeroon inni qabu. Adoolessa irraa dhufee kaffaluu mirga qabaa jechuudha. Garuu yeroon isaaniif taa'e immoo onkololeessa tokkorraa haga 30tti sadarkaa aadha. Adoolessa tokkorraa haga 30tti sadarkaa caadha. Baan immoo hagayya tokkorraa haga qaamii 5tti dhufee beeksisuu ni danda'a. Adoolessa irraa kaasee immoo haga onkololeessa 30ttis dhufee keessummaa'uu mirga qabaa jechuudha. Kaffalaa gibiraa irraa wanni eegamu gibira isarraa eegamu haqa qabeessa amanamummaadhaan dhufee akka kaffalu barbaanna. An haganan hojjenne jedhee waajjira galii dura dhaabbatee atakaaroo uumuun hin barbaachisu. Gibirri kan kaffalamu biyyaaf. Gibira kaffaluu jechuun kan qaburraa guurtee kan qabne itti jiraachisuu jechuudha. Bishaan, daandii, ifaa, mana barnootaa, buufata fayyaatiif deeggaraa jechuudha. Ka qaburraa guurteetiin gibira kaffaluu hin dandeenyeef mana barnootaa ittiin ijaarta jechuudha. Ka qaburraa guurtee kan qabneef immoo daandii ittiin hojjetta. Amma ganda tokko ganda hiyyeessa tokko yoo jiraate ganda qaburraa guurteetiin ganda hin qabne san immoo bishaan bu'uuraalee misoomaa guutuu guuttaafi jechuudha. Kanaaf gibirri misoomaa, gibirri nageenya. Nageenya mana keenya suuqii nuti guyyaatti daldalaa oolu tana cufnee galgala mana keenya deemnee harrafnee ganamatti deebinuuf nageenyi waan jiruuf nageenya kana immoo yoo gibira kaffaluu baanne qaama nageenyaa kanaaf mootummaa waan kaffaluun qabu jechuudha. Gibirri nageenyaa, gibirri misoomaa isa kana amanee beekee mataa kiyyaafiin kafala, biyya kiyyaafiin kafala jee gibira haqa qabeessa ta'e amanummaadhaan yeroo isarraa eegamutti dhufee kaffaluun dirqama lammummaa isaa bahatu qabaan daldalaan. Daldalaan keenya waan gurguruuf waan bitu hundaaf nagahee kennuun aadeeffatu qaba. Abbaan dhimmaa keenyaas jechuun hojjetaa mootummaatis ta'e hawaasni keenyaas bittaa bitu waan bitatu hundaaf nagahee gaafatu aadaa godhatu qaba. Nagahee kennuu fi fudhachuun aadeeffamuu qaba jechuudha nu biratti. Daldalaan keenyaas bira isaanii amanummaadhaan kaffalanii taaksii isaanii amanummaadhaan muranii biyya isaanii akka jijjiiraniin amaanaa dabarsaaf daldaltoonni keenya daldalaa biyya jaalatu ta'uu qaba. Nus uummata nuti tajaajilu kana tajaajila qixa sirrii kan nurraa eegamaa jechuudha. Daldalaan gaafa dhufu daldalaan nugusaa kabajamuu qaba. Abbaa dhimmaa keenya ol kaanee simannee tajaajila inni barbaadu haqa qabeessaan kan nuuf qabnu. Inninis immoo haqa qabeessaa fi amanamummaadhaan gibira isaarraa eegamu nuuf kaffaluu qaba jechuudha. Kanaan amaanaa dabarsa.